gorsa ajaa'ibaa dargaggootaaf. Egaa dargaggoonni umrii isaanii keessatti umrii itti egeree jiran waan baru nyaatan kanarratti guduunfata waan ta'eef gorsi kun dargaggeessa dargaggeettii hundumaaf kan fayyadu waan ta'eef haga dhumaatti dhaggeeffachuun yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan nu faana ta'uu hin dagatinaa. Egaa isa dhaggeeffattan hojiirra oolchaa jechaa isaanis tokko akka 10tti kan jiranidha. Haga dhumaatti ilaalaa. Tokkoffaa ofii fi dandeettii keetitti amanuu. Ofii fi dandeettii keetitti amani. Akka ati yaaddu caalaa cimaa ta'uu kee fi kaayyoo kee galmaan ga'uuf wanti si dhorku akka hin jirre itti amani. Kana gochuun gufuuwwan si mudatan akka mo'attuuf si gargaara. Lammaffaa galma ofii keetii baafadhu. Galma ga'uuf cimii hojjedhu. Galma ga'uun yookaan galma lafa kaa'uun xiyyeeffannaa fi kaka'umsa akka qabaattuuf si gargaara. Isaan kana galmaan ga'uuf ciminaan fi jabina qabsoo keetiif gumaacha guddaa qaba. Gargaarsa gaafachuun mallattoo ciminaa malee dadhabinaa miti. Barachuu fi guddachuuf fedhii akka qabdu agarsiisa. Egaa inni kun dargaggoota kamiifiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Sababni isaa immoo umrii kanarratti umrii itti gaafatanii baratan waan ta'eef. Afuraffaa namoota gaarii fi deeggarsa qabaniin kaayyoo qabaniin ofiin marsi. Namoonni naannoo kee jiran jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa qabu. Namoota gaarii fi deeggarsa qabaniin of marsuun gaarii fi kaka'umsa akka qabaattuuf si gargaara. Namoota milkaa'oo fi yaada gaarii qabaniin hiriyoota kee taasifachuun baay'ee barbaachisaadha. Shanaffaan fayyaa qaamaa fi sammuu kee kunuunsi. Fayyaa qaamaa fi sammuu kee kunuunsuun fayyaa waliigalaa keetiif barbaachisaadha. Kunis nyaata fayyaa qabeessa nyaachuu, sochii qaamaa yeroo hunda gochuu fi of kunuunsuu dabalata. Inni ja'affaan namoota biroof gaarummaa fi kabaja qabaachuudha. Namoota biroo gaarummaa fi kabajaan ilaaluun hariiroo gaarii ijaaruu fi hawaasummaa gaarii uumuuf baay'ee barbaachisaadha. Inni kun immoo biizinasii keessattis jireenya hawaasummaa keessatti namoota biroo waliin gallee akka hojjennu, namoota biroon waliin gallee akka jiraannuuf kan nu gargaarudha. Inni kun immoo kallattii kamiiniyyuu namoota salphaatti akka wal barruuf, salphaatti akka gara hojiitti wajjin galluuf kan nu gargaarudha. Torbaffaan waan haaraa yaaluu hin sodaatin. Waan haaraa yaaluu fi itti gaafatamummaa fudhachuun fedhii haaraa horachuu fi kaayyoo kee galmaan ga'uuf si gargaara. Waan haaraa hamma yaaltu sammuun kee babal'achaa deema. Dandeettiin kee salphaatti waan tokko hojjechuuf qabdu dabalaa deema. Inni kun immoo sammuun kee fi ga'umsi kee yeroo yeroodhaan akka dabaluuf kan si gargaarudha. Inni 8ffaan dogongora kee irraa baradhu. Akka carraa itti fayyadami. Ittiin guddadhu. Dogongora uumuun yookaan dogongora uumamu kamiifiyyuu uumamaa fi qaama jireenyaati. Maal jechuudha? Dogongorri uumamuun hojii keessatti, jireenya keessatti dirqama waan ta'eef, egaa dogongora uumamu kana immoo irraa baradhu. Carraa itti aanu yeroo biraa akka irra hin deebineef garuu dogongora hojjette sana itti fayyadamuudhaan bakka dogongora keetii sana adda baasuudhaan ciminaaf itti fayyadamuuf yaali. Wanti guddaan dogongora kee irraa barachuu danda'udha. Kunis jireenya kee itti aanu keessatti akka guddattu si gargaara. Nama fooyya'aa ta'uufis si gargaara, si utuba. 9ffaan dandeettii yeroo haala gaarii itti fayyadamuu shaagali. Yeroo kee haala bu'aa qabeessa ta'een bulchuun qindoomina akka qabaattuu fi itti gaafatamummaa kee haala gaariin yeroon akka baattuuf si gargaara. Kanaaf itti fayyadama yeroo sirrii ta'e qabaachuun barbaachisaadha. Keessattuu umrii dargaggummaa keessatti dargaggeessi baay'een yeroo isaa iddoo hin taanetti qisaasessuudhaan beekama. Egaa umriin dargaggummaa yeroo itti fayyadamanii kaayyoo ofii galmaan ga'an waan ta'eef yeroo ofii qisaasessanii miti. Egaa akkuma weellisaan jedhe birraa qotan malee caamsaa maal aramatu, qeerrummaan hojjetan malee niitii fuudhan maal nyaachifatu jedhee akkuma weellisaan geeraru. Egaa umriin dargaggummaa itti umrii waan hundaa yookaan egeree keenya boruutiif waan barbaachisu itti hojjennu waan ta'eef umrii baay'ee itti yeroo keenya yookaan haala itti fayyadama yeroo keenya sirreessuu qabnudha. Inni 4ffaan qindaa'ina yookaan gurmuun yeroo kee haala bu'aa qabeessa ta'een karoorfachuu fi bulchuuf kan si gargaarudha. Kanaaf qindaa'anii yookaan qindoominaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Haga ammaatti waan nu faana taataniif sin jaalannaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. yuutuubii kana sabskiraayib gochuun nu faana ta'uu hin dagatinaa. Buleewwan keessaniif sheer gochuudhaan yuutuubii kana immoo sabskiraayib gochuun nu deeggara. Yeroo gaarii.